galana kode mapule direga bizurufne ya galana kode mapule direga bizurufne gobile ho goba malo ya duresa ko goba gobe ngenya nufe goba karake ngenya kufe galatoma jecha maqaan koo Galiilaa Dastaan jedhama jiraattu magaalaa Sandaafaa Bakkeetti. Egaa magaalaa Sandaafaa Bakkee keessatti goobee guyyaa har'aa kana goobee fi shinooyyee bifa bareedaa ta'een kabajaa jirra. Jalqabaa haga dhumaa bifa bareedaa ta'een hojjechaa jirra. Aadaan Oromoo hagam akka namatti tolu ilaalaa daawwadhaa. Maqaan koo Fiqiruu Gammadaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeeti. Egaa guyyaa har'aa kana akkuma argaa jirtan bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeetti guyyaa gaafa wiixataarraa jalqabnee dargaggoonnii fi qarreewwan magaalaa keenya aadaa fi duudhaa saba Oromoo keessattuu dargaggoota biratti aadaa yeroo birraan bari'u kana beekamu taphatamu wajjin wal qabatee goobee fi qaamee yookiis immoo qonni biqilannaa jedhamee sadarkaa magaalaa keenya kanatti kan beekamu haala bareedaadhaan kabajuu irratti kan argamnu. Har'i guyyaa sadaffaa keenya dargaggoonni magaalaa keenya bifa kanaan bareedanii uffatanii aadaa fi duudhaa isaanii deebisuu irratti kan argamanii. Kanaaf uummanni magaalaa keenyaas aadaa isaa kanatti baay'ee gammadeeti kan jiru. Waliin taane aadaa keenya duudhaa keenya iddootti deeffachuutu nutti jiraata waan jedhu kana dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Asase, Duma Kuyu, Asase, Dama Barderi, Asase, Kapuyana Fo, Asase, Bisagaveri, Asase, Asase Roba, Arba Sarere, Severandara Namo. Tole maqaan koo Sooduu Yaamin jedhama. Kan irratti argamnu yeroo biraatti goobee tapharra jirra. Kanaaf har'a imalli keenya gara bakkeetti malaa jirra, goobee tapharra jirra. Kanaafuu baay'ee namatti tola. Dargaggeeyyiin keenya, dargaggeeyyiin shamarreen keenya walitti yaane yeroo biraatti tapha bareedarra jirra. Guyyaa har'aa kana ayyaana goobee yookaan immoo shamarran shinooyyee jechuudhaan kan beekamu ayyaana kana ayyaaneffachuu irratti kan argamnu. Egaa shinooyyee jechuun ayyaana guddaa uummanni Oromoo baay'ee jaalatuu fi baay'ee kabaju. Ayyaana guddaa baay'ee jaalatamaa kabaja guddaa qabu. Akkasumas immoo shamarran sirriitti hawwii guddaadhaan kan eeggatanii jechuudha. Tole ani obbo Taaddasaa Kaaseen jedhama. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkeeti. Egaa guyyaa har'aa kana asitti argaa jirru kuni sirna haaromsa aadaa keessaa tokko goobeen. Goobeen immoo bara haaraa simannaa bara haaraa akka kaalandarii Itoophiyaatti taasifamu keessaa isa tokko waan ta'eef calaqqee aadaa uummata Oromoo keessaa isa tokko. Goobeen kun yeroo dukkana keessaa gara ifaatti nama baasu dargaggeessaa fi shamarreen walitti ba'anii sirbanii fi goobeen baay'ee dasnameedha. Aadaa keenya kan durii, aadaa abbootii keenya baay'ee dasneedha. Goobeen maaloo yaabbattuu dhaala jireedha. Asaasa eroobe asaasuma rooba waan ni barana. Asasa erobe asasuma roba wani barana. Aye kabajamtoota hordoftoota fuula TikTokii YouTube kiyyaa kinoo guyyaa irraa sirna goobee fi qaamee taphachaa jirra. Akkuma argaa jirtan qeerroo fi qarreen magaalaa bulchiinsa Sandaafaa Bakkee haala addaatiin bifa addaatiin
shambaa jechaa jiranii. Egaa akkaataa kanaan ayyaana waggaa kabajaa kan jirrudha. Sagantaa bareedaa hundi keessan egaa sagantaa kana hin beektu sirna gootee fi qaammee waqtii birraa kan taphatamudha. Innis kan taphatamu qeerroo fi qarree yookiin shamara gidduutti taphatamudha. Egaa haala kanaan aadaa keenya duudhaa keenya dabarsaa jirra. Isinoo maalirra jirtu? Naannoo keessanitti magaalaa keessanitti maal hojjechaa jirtu isiniin jenna. Egaa fuula itti nu daawwachaa jirtu akkana YouTube yoo ta'e subscribe godhu, TikTok yoo ta'e immoo follow godhuun dagatina. Galatooma horaa bulaa deebana.